Kumaata qaban. Biyyi keessa yaala abbaasa. Ollaa keessa yaala abbaasa. Nama waliin soorata. Ammoo dhufanii yeesoo nu kumaata qabna yookaan dhukkub qabna nu fayyisii amta fayyuu feenaan jedhe. Warri fayyuu fedhe ammoo qoodi fedhaniif hin fayyadu. Yoo waaqii fedhe fayyadu. Waan hojjetaniif hin argatan. Yoo waaqni namaa kennu hojii sun keessa waan tasaa argatan. Waan barataniif hin milkaa'an. Yoo waaqni fedhe achi keessaa fedhii waaqa buli milkaa'an. Maqaan akka waaqa ulfaatu. Waan argani guyyaa waan hedduu barbaaddeef hin argatu. Yoo waaqni fedhe. Yoo waaqni si erre. Kanaafi fuularee butuu bitaanii yaaqomaan jedhe. Yoo waaqni jedhe jedha. Isa waan jireenya keessanii hin beektan. Akkurrii jirtan. Waan borii hin beektan. Kanaaf wanni san jechuu maltan. Yoo waaqni jedhe nu waan akkasiitii fi kaakasiillee hin tolfan. Ulfinnaa duwwaa qosa. Kanaaf jireenya keessatti wanti ta'u maali? Fedhii waaqaati. Jireenyi kennallee fedhii ta'e keessa hin jiru. Fedhii waaqa kenna. Kanaaf wanni dhossaan guddoon jirta. Namni beeku malee kiristaanii beeku malee kadhanna tante keessatti fedhii waaqa beeku malee akka fedhii waaqa bulaa kadhachuu malte. Kadhanna keessatti dhossaan jiru tokko akka fedhii waaqa bulmaa ta'u malee san hin jedhu. Kadhachuu malte. Akka fedhii keetii bulaadhaati akka fedhii waaqa bulu. Wanni ati kadhattu wanni ati dhokaan herregattu waan ati jetteefiniti yoo waaqni jedhe sii ta'a. Yaaqoob 4:2 akkan jetti. Hojja isa wofeetan ammoo waan kaan dhabdan isa kurfoo jirtan akka namijjeeftanii wadharraatan yoo argachuu dhabdanii loltanii walaatan wanni akkanaatiifi wanti isa waan feetan hin arganneefi waan isa waan hin kadhanneef yoo kadhattanillee hin argattan wanti akkanaatiifi herregi keessa nama isanii waan isin gammachiisu callaa kadhattanii. Gartanii? Waan ati kadhattu waan waaqa irra gammadu haa waan gammachiisu ta'uu malti. Fedhii waaqa bulaa kadhachuu malti. Fedhii kan ta'u laani. Kanaaf isa waan isa gammachiisu of kadhattanii. Yoo garii waaqa akkatiin lafaa kadhatu fedhe, akkatiin namaa kadhatu fedhe, akkatiin kanisaa kadhatu fedhe, akkatiin buleessi keetii kadhatu fedhe, akkatiin gartee aani yeroo sun kee jiru. Rakkoo sun jiru talafti qaba tante qofaani waan hedduu kadhatu fedhe. Atammoo guyyaa dhufu waan si gammachiisu of kadhachuu fedhe. Kadhaa akka akkaa jiru jedhi billaadha. Ammoo kadhannaan ta'e akka yoo akka ta'u malti. Haadhi ilmaan zabdaa dhuftee waa kadhatti. Aabbooti ilmaan tiitana tokko gara mirgaa naa kaayi tokko ammoo gara bitaa naa kaayi itti kadhatti. Ijoolleen isii ergamtoota kee jirti. Yesoon qara jaalatee yaada. Fuula haa yesoon waa qopheessu nam cufa ammallee yesoon hin beeku. Isii namta isiin keessaa itti ilmaan isitti kadhattu nakam. Maqaa waa barbaada. Ilmaan tii tokko mirgaa naa kaayi tokko bitaa naa kaayi. Yesoon duumaan jedhseeti. Akki inni kadhatu deebiseefi isa waan kadhataniiyyuu hin beektanii. Maal jennaani wanni isiin kadhatte qajeeltuuni yookaan sirriiti. Finni waaqa keessatti namni waaqa hamirgaa kiristoon kaa warri finni waaqa argatu. Warri bitaa warri finni waaqa argatu. Yoo akkana jaartiin tuni ijoollee isiitii tokko finni waaqa kadhatte tokko hidda kadhatte jechuudha. Gartanii kadhaan garii kan nu kadhannu qajeeltuuniti. Beekuu mala kadhaan kan tasuu finni waaqa kadhate. Guyyaa muummee yesoon dhufe ooliyyaa akka mirga baasee lalleessaa akka bitaa baasan. Kanaaf warra bitaa baasuun warri ibiddaan warra mirgaa qalee warra maali warra jireenya goota qabduu jiru. Kanaaf beekuu mala kadhaan kan tasuu fedhii waaqa laatee beekuu malti. Yohaana 4:10 waan kanaatiin nu sodaanu nu abdii qabna akka waan feencuuf argannu yoo nuuf fedhii isa gulu kadhan. Maqaa waa barbaadu. Fedhii eenyu gulu yoo nuuf fedhii isa gulu kadhanne waan feencuuf hin arganna. Kitaaba Lukaa 22:42 qoradha. Lukaa 22:42. Fulaan sun kadhanna Yesuus Kiristoos kadhatee jira. Gargaara baay'ee kan jedhu aabboo muduunu tanarra fuudhu yoo fedhii kan kee taate ammoo fedhii xiyyaaniti kan kee taate. Gizeen sun gizee akka malee Yesuus Kiristoos jajjabduuti. Gizee akka malee Yesuus Kiristoos gizee duudhamaati. Tanni gara fannoo deemuu jiru, tanni gara du'aa deemuu jiru, tanni gartee akka malee laaleffachaaf dhukkubbiin itti dhaga'amu. Duuba akkamiin namni dhukkubbii nagan geettu itti dhaga'amtu. Sila waan kanarra fuudhachuu wal kaanii fedhii jaallati. Dhukkubbii laaleffacha jireenya keetii keessalleetti fedhii waaqaa beelan.
erga warra Qorontoota lammeessoo kudhan lama irratti Phaawuloon waan kadhate gaafa wanni akka ergamtu sheexana na dhukkubsisuuni ammarro sadi kadhadhee innaa waan nan jedhe ulfinni kiyyaa sigaa maal ta'e jabeenni kii sigaa laafinni kan kee keessaani an jabeenni kii mul'isan qoradha fullee Qorontoo lammeessoo kudhan lam tokko bira qoradha ulfinni kii sigaadhe dhukkubsuun maal ta'e waaqi itti lakkisi maqaa waaqalfaatu gartadhu wanni sun fedhii waaqaati Phaawuloon edii guyyaa suni waan sun hin kadhan omdibi kadhat malee maal jennaa wayitis waraana wanni sun ammoo fedhii waaqaati in lakkisi wanni nun dhufa yoo siin fedhii waaqa taate galateeffannee dabale sunumaan dabsannaa yoo ammoo siin fedhii sheexana taate ofirra cabse kanaaf fedhii waaqaa beekuu malee kanaaf ammallee hubachuu malee ulfinni waaqa